Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessanii har'aan kana keemistirii kutaa kudhanii nomenclature or naming of alkane kan jedhu ilaallaa hanga xumuraatti nafaana bu'aan affeerraa kiyya yeroo jalqabdan viidiyoo kana like gochuu hin irraanfatina harki isin hin didin like godha. Okay. Isa kana sirriitti irratti xiyyeeffachuu qabdan sababni isaas asuma keessatti alkaayin illee alkeen illee asuma keessatti wanta wal fakkeessu hedduun jira waa'ee yookiin immoo isteeppii nomenclature maqaa isaanii moggaasa maqaa isaanii kana sirriitti hubachuu qabdan jecha. Maal jedha organic chemistry uses a simplified in the systematic way of naming organic compound is that organic compound is the name of alkane and most of organic compound are derived from asirraa dhufan jechuudha. Name of alkanes ta'e organic compound hedduu asirraa prefixii fi suffixii kanarraa dhufan jechuudha. Prefixii fi suffixii jechuudha wal irratti maal jedhamanii affixii jedhaman. Affixii jira. Affixii jechuun maxxantuu jechuudha. Affixiin bakka lamatti qoodama. Suffixii fi prefixidha jechuudha. Akka afaan Ingiliziitii fi afaan Oromootitti afaan Amaaraatiin hanga yemahal qaxxiyyaa kan jedhamu illee jira, kan gidduus ni jira jechuudha. Akkaan hanga ammaatitti xinaatiin irra jirutti suffixii kana lamaantu jira jechuudha. Affixoota kana lamaantu jiru. Prefixii jechuun maxxantuu dura, suffixii jechuun maxxantuu boodaati. Kana hubannee erga jennee kana lamaanirraa ka'a jechuun maxxantuun duraa maal bakka bu'aa? Indicate what number of carbon jechuudha. Number of carbon bakka bu'a. Maxxantuun duraa kun maali? Methane kan jennu sun meet, it, prop akkas jenneetiin yaamnu kana jechuudha. Suffixii jechuun indicates type of functional group present in molecule. Functional group bakka bu'aa jechuudha. Functional group kun alkeenii moo alkaayinii moo alkiinii moo kan jedhu yookiin immoo aromaatikii moo benziinii moo itaanoolii moo aldihaayidii moo keetoonii moo kaarbooksilik asiidii kan jedhu kana bakka bu'aa jechuudha. Maaltu suffixii kenna jechuudha. Functional group bakka bu'aa. Have you got? Okay, let us see prefix, some prefix. Prefixii kana mee haa ilaallu. Maxxantuu yookiin maxxantuu duraa kana haa ilaallu. Tokko maal jedhama maxxantuun tokko? Waaniin meet jedhama. Tuun it jedhama. Siriin prop jedhama. Four boot jedhama. Five paint jedhama. Six hex jedhama. Seven hept jedhama. 8 oct jedhama. 9 non jedhama. 10 waata deek jedhama. Deechi gadhiisa biraamina yeroo jettan kana deechi asirraa dhufe jechuudha. Deechi kayettanii waamtan asirraa dhufe jechuudha. 10 irraa dhufe. Yeroo afaan qoonqaa araadaa maal jettanii sanii akkasii. Amma fakkeenyaaf gabatee kana irraa fayyadamne jechuudha. Maqaa alkeenii tokko alkeenii barbaannetu yoo murteessuu barbaanne lammaffaa suffixii kenna maal ta'uu qabdi? AN ta'uu qabdi jechuudha. AN ta'uu qabdi jechuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf kaarbaniin lama haa ta'u mee kaarbaniin lama haa ta'u maal murteessuu jenna? Itteen jennaan jechuudha. Itii lama itteen jennaan abbaa kaarbanii lamaa jechuudha itteen jechuudha. Suffixii fakkeenyaaf faayifii haa ta'u. Pen jechuun isa kan peenti jennee jennee itti dabala jechuudha. Peentee jennee itti yaamna jechuudha. Haala kanaan moggaasfannee nomenclature goona jechuudha. Fakkeenyaaf osoo warra kaniinuu ta'uu baatee osoo warra haa jennu functional group kenna alkiinii osoo ta'e alkiinii osoo ta'e functional group kenna fakkeenyaaf buutteen yaa fudhannu mee abbaa butii kanaa fudhannu buut alkiinidha maali? ENdha jechuudha. Maali functional groupiin isaa ENdha. Butiin jennaan haala kanaan barreessina jechuudha. Butiin jennaan functional groupii kamaanitiif kan alkiinitiif jechuudha. Ka alkaayin illee haaluma saniin waay alkaayin akkatti barraa'e jechuudha. Fakkeenyaaf butaayiliin jennaan butaayiliin. YL jenne YLE jenneetiniin functional group isaa kenna haala kanaan barraa'aa tokkoon isaa haala kanaan barreessina jechuudha. Eshi alkane you should use appropriate
prefix appropriate that indicate number of carbon dha jechuudha. Abbaa kaarbanii tokko prefix warri fayyadamnu, abbaa kaarbanii lama, abbaa kaarbanii sadii, afurii jennee fayyadamnu. Suffixin immoo functional group a NE fayyadamna jechuudha. For functional group alkane immoo alkyne immoo alkini kan jennu fayyadamna. For example the name of alkane abbaa kaarbanii jaha jechuun hex dha jechuudha. Hex jennaan hex AN itti dabaluu jechuudha. Hexane jennaan jechuudha. Haala kanaan kun hexane jennee lafa keenya jechuudha. Abbaa kaarbanii 7 illee 8 illee 10 illee fakkeenyaaf 10 yoo ta'e deekadhaa mitire deek 10 jechuun deek jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Deek haala saniin barreessinaa tokkoon isaa haala kanaan barraa'a jechuudha. Amma asirraa kan inni ilaallu kan biraa common name of alkane jechuudha. Alkanesidhaaf common name isaanii lower number of alkane homologous series warri ta'an have common name ni qaban jedha. Common name isan keessaa tokko prefix used to for what common number of n dha. Fakkeenya prefixin common name of n jechuun normaalii jechuu straight kun haala kanaan n penteen jennaan. Fakkeenyaaf n kun 1 2 3 4 5 number of carbon keenya meeqa 5 kanaafu n penteen jennaan jechuudha. Penteen keenya n penteen jennaan. Iso ka jedhu jira, neo ka jedhu jira. Common name dhaaf iso neo n normal iso neo jenneetti ni waamna jechuudha. Prefix n is used to carbon what to continuous chain warra continuous chain kanaaf jechuudha. Warra asichi hiriiraan dalga hiriiraan kan biraachi hin qabneef jechuudha. Kun haala kanaan fakkeenyaaf hexane illee haala kanaan hundumaaf haala kanaan kenna jechuudha. N hexane jennaan straight normal hexane jechuudha kun. Okay, iso jechuun hoo maal jechuudha haa jennu. Iso jechuun maal jechuudha? Is used when all of carbon atom form continuous chain except one of the next to one the last carbon. Next to one the last carbon dhumaatitti ka'aanu malee hundu straight dha. Haala kanaan straight hin deeme carbon dhuma last carbonitti ka'aanu kun haala kanaan iso jennaan. Iso buttee jennaan. Carbon yeroo iso waamnu jechuun carbon jiru guutumatti waamna jechuudha. Takka 2 3 4 yeroo ni ollee akkasumatti carbon jiru hunda isaatu waamna jechuudha. 1 2 3 4 haala kanaan 1 2 3 4 5 iso penteen iso butteen jenneetiin yaabna jechuudha. Neo jechuun immoo neo is used when central carbon is bonded to 4 other carbon atom. Carbon atomii biraatiin yoo central carbon bonded ta'e yookiin immoo barfame jechuudha. Fakkeenyaaf kurooti central atomii jechuudha isa kana. Carboniin asillee carboniin jira, asis carboniin jira, asis carboniin jira, asis carboniin jira. Kanaafuu neo what hunda isaatu ni lakkoofna jechuudha. 1 2 3 4 5 neo penteen jennaan. Asitti illee kun ni jira jechuudha. Carboniin meeqa 1 2 3 4 5 6 neo hexane jenneetiin yaabna jechuudha. Haala kana fakkaataa neo fi hexone maal common name irratti. Okay, the other one is very important is IUPAC system of nomenclature of alkane or alkene or alkyne kan jennu hunda isaatiif IUPAC name jechuudha. IUPAC name jechuun maal jechuudha? International Union of Pure Applied Chemistry System inni baase jechuudha. International Union Pure of Applied Chemistry maal inni baase? System inni baase jechuudha. Maaliif baase? It is to have common name of what? More branched or complex alkane. Name kennuufi jechuudha. Difficulty waan ta'eef warra kamiiti too difficult. Common name warra biraanchii qabanii fi baay'ee complex ta'anii kennu ni ulfaata alkeenii kenni. In naming such alkane, naming of such alkane kanaaf maal fayyadamuu qabna? More systematic, convenient and appropriate one is what? International Union of Pure and Applied Chemistry System kana fayyadamuu qabna. In order to apply this system, it is very important to know rule to be followed what alkyl radical and how they are named. Alkyl radical maali akkamitti
jarri kun neem ta'a yookiin immoo maqaan isaanii akkamitti moggaafama kan jedhu sirriitti baay'ee impoortaantidha isa kana beekuun jechuudha jalqaba irratti. Okay, alkyl radical jechuun maali? Are obtained by removing one of hydrogen. One of hydrogen fakkeenyaaf mitteeniin isa kanaami mitteeni irraa hydrogenii tokko yoo remove goonu maal ta'a? Mittaayilii ta'a jechuudha. Kanaafuu alkyl radicalii beekuu qabna jechuudha. Waa L tana asirra laala. Alkyl radicalii beekuu qabna jechuudha. Okay. Though removing what? One hydrogen from corresponding of alkane. Alkane sanirra alkane jirurra hydrogen tokko irraa kaafna. Kanaafuu general formulaan keenya maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Yoo alkane tokko irraa kaafne isa kana ta'a. Kanaafuu alkyl radical jedhama. The name of alkyl radical is derived from the name of what? Corresponding parent alkane by changing suffix an san maal jennaan? Waa L jirra jechuudha. Fakkeenyaaf mitteenii kan jennu yoo taate jechuudha. Mitteenii yoo kan jennu taate mittaayil jennaan jechuudha. Hidrojiinii takka irraa balleessinee mittaayil jennaan jechaadha. Waa L jirra jecha isii tana saffiksii tana kanatti jirra jechuudha. Fakkeenya kunooti mittaayil jennee asitti laaluu dandeenya jechuudha. Tokko tokkoon isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa karbanii hidrojiinii jaha kana karbanii lama hidrojiinii shanitti jirree kanatti jirree maal jennaan? Itteeni tureemi ittaayil jennaan jechuudha. Hundi isaaniitu fakkeenyaaf inni kun karbanii shanii inni normaal proppaayiliidha. Gaafa maal ta'e gaafa haala kanaan ta'e immoo isoo proppaayilii ta'a. Gaafa haala kanaan fakkeenyaaf abbaan kun maal ta'a? Afurii takka kudhaniimi takka hidrojiinii irra inni buttaayilii ta'ee isoo buttaayilii ta'ee akkasuma immoo karbanii boondiin hin taane niyoo ta'uudhaaf karbanii afuriin boondii ta'uu qaba. Asillee H waan ta'e wayii jiraachuu qaba. Asillee H waan ta'e wayii jiraachuu qaba. Kana iddoo kanas jiraachuu qaba. Kanaafuu inni hin jiru waan ta'e sekendii irra takkatu jira. Hidrojiiniin dabilii jirti. Kanaafuu maal jennaan? Seek buttaayil jennaan jechuudha. Asillee immoo sadi nuun afur nuun jechuudha lamatu jira. Kanaafuu teetiraa buttaayil jennaan. Karbaniin teetiraadha. Asitti karbaniin sekendi karbanii lamatu boondii sii godhe jechuudha. Kanaafuu seek buttaayil jennaan. Asitti karbanii saditu boondii godhe maal jennaan? Teetiraa buttaayil jennaan. Kan biraa immoo anuma kanaan system of naming organic chemistry is based on recommendation of what? IUPAC dha jechuudha. The following are rule of established by IUPAC name follow rule kana fayyadamuu qabna. The following what rule established by IUPAC name dhaan dhaabbata kanaan jechuudha. Dhaabbata IUPAC name jedhamu kanaan kan waa'ee biraanchidii murteessuudhaaf haala gadii kanaaf kana fayyadamnee sirriitti isa kana ruulii kana fayyadamnee nimukileet gochuu dandeenya jechuudha. Organic compound kamiyyuu haala isteepii jiru isteepii gadii kanaan wal fakkaata waan ta'eef isteepii kun wanta xiqqootu adda gora waan ta'eef isteepii kana sirriitti na hubadhaa. Iddoo irraan deebi'u paartii itti aanu keessatti. Okay, jalqaba irratti select longest continuous chain of carbon atom in molecule as what? The parent structure. Parent akka parentiititti parentii jechuun kan maqaa ittiin moggaafnu karbanii jaha yoo ta'e hex jechuudhaaf hexeen jechuudhaaf parentii abbaa karbanii jaha jechuudha. Kanaafuu maal goonaa isa san select goona jechuudha. Dheeraa keessa fudhanna fakkeenyaaf isa kana irratti haala kanaan kan fudhanne kun maal jennaan? Parental jennaan jechuu parental jennaan. Inni itti aanu kunniin immoo side chain jechuu. Then name of straight chain alkane passing is the same of carbon is what used naming of this longest chain kan fayyadamne. The group attached parental structure is called side or substituent. Warreen itti asiin itti maxxanan yookiin immoo chainiin kunniin jechuu maal jennaan? Chain side chain jennaan. Kanarraa kaanee kunoo haala kanaan laaluu dandeenya. Paarentaaliin kamii dheeraadha jechuudha. Longest chain select goona jechuudha. Haala garaagaraatiin nu kennamuu danda'a. Gara gadiitti ni ilaalla waa'ee akkamitti select gochuu dandeenya. Akkatti select gochuu dandeenya fakkeenyaaf haala kanaan select gochuu dandeenya. Maaf hin dandeenye kan jedhu baay'ina karbanii dheeraa kanuu qabu jechaadha. Karbanii dheeraa kanuu qabu kana moosanii jennee adda baafachuu qabna. 1 2 3 4 5 6 7 7 osoo akkatti deemne takka 2 3 4 5 6
nuun ta'a hin ta'u jechuudha. Akkatti ol deemne nuun ta'u jechuudha. Kanaafuu abbaa jaha irra abbaa torbaatu loongestii waan ta'eef isa kana fayyadamna waan isteeppiin tokko kana. Then asirraa akkuma kaanee ilaallu kamtu guddaadhe sevenii abbaa sevenii santu guddaa waan ta'eef isa kan loongesti chain yookiin parental structure jennee fudhanna jechuudha. Kanaafuu heepteen jennaan jechuudha. Heepteen jennee fudhanne jechuudha. Kan itti aanu immoo assigning number to carbon atom of longest chain starting from one end to the other end carbon that which side chain are attached get the lowest possible jedha. Maal goona amma akkasumatti nu kenname lakkoofsa irra keenya. Lakkoofsa akkamitti irra keenya? Iddoo fakkeenyaaf as biratti beekaa 1 2 3 4 haala kanaan yoo deemne asirratti meeqa ta'e 4 3 eda'u 4 meeqa 7. Amma immoo garaan irraa asitti lakkoofname 1 2 karbanii kana 3 4 5 garana yoo deemnu garana irraa warri chainii qabu yookiin saayidii irra kan jiru kun maaliif maaltu 5 eda'u 4 jechuun meeqa ta'e inni kun 9 kamtu xiqqaadha lowasti jedhe laal side attached lakkoofsa ka kennitu garaa chainii kenne yoo chainii kenne side chain attached is get lowest possible number kana la 9 fi 7 keessaa kamtu xiqqaare 7tu xiqqaadha. Kanaafuu garanarraa asitti deemuu qabna jechuudha. Lakkoofsa kennuufiin garaa bitaa irraa gara mirgaatitti yoo kennineef irra xiqqaataa jedha. Kuni seera isaati. Kun asirra laaluu dandeettan jechuudha. Asirraa kaafnee haala kanaan lakkoofsa 1 2 3 4 jennee kennineef 5 6 7 jennee kennineef. Kanaafuu saayidiin eessarra jira? Abbaa karbanii 3 fi abbaa karbanii 4 irra jira. 3 eda'uu 4 meeqa ta'e 7 nuu dhufe. Okay, as bira deemna. Muumii asirraa kenninu 1 2 3 4 5 6 7. Saayidiin asirratti kamirra jira? Abbaa karbanii meeqatu irra jira? Abbaa karbanii 4 asii kun abbaa karbanii 4 fi abbaa karbanii 5 irra jira. 5 irra jira kun akkuma argaa jirtan jechuu saayidii. Kanaafuu 4 eda'uu 5 meeqa dhufe? 9 dhufe. Inni maal jedhare? Assign number of carbon atom of longest chain starting from one end to another end carbon atom which what side chain xiqqaa ka ta'e side chain are attached get lowest possible number kan nu kennu yoo walitti edaane jechuun side chain bakkeen irra jiru lakkoofsa xiqqaa kan nu kennu ka xiqqaa nu kennu kana jechuudha isa olii kana. Kanaafuu garamirraa kamtu nutti dhiyaata side chain eessan nutti dhiyaata yoo lakkoofsa kennine eessan nutti dhiyaata jettee yaaduu qabda jechuudha. Kam ture? 1 2 3 3 nutti dhiyaata moo side chain 1 2 3 4 nutti dhiyaatare abbaa 3 kana. Kanaafuu side chain karaa inni sitti dhiyaaturraa kaateetiin kennitaaf jechuudha lakkoofsa yookiin moggaastaaf jechuudha. Kana fakkaata waa'een isaa kunoo asirratti illee kunoo some locant first case 3 plus 4 7 dha. Kanaafuu 4 plus 5 lammaffaa irratti 9 dha. Kanaafuu we should be done from left to right dha jechuudha. Right case dha. First opinion is correct jedha. Yaani first option is correct. Filannoon jalqabaa kenna maali? Correct jecha sirriidha jechaadha. Okay, inni biraa immoo indicating position of side illee indicate gochuu qabda jechuudha. Chain by what? Using number of assigned carbon at to which it is attached. If the same substitute appear more than one, use what? The prefix di, tri, tetra before naming of substituting. Chua, chushaw, chu, 3, 4. Di lama bakka buutii jechuudha. Tirain what? 3 bakka buutii. Teetran 4 bakka buutii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kenna jechuudha. Isa kanallee gara gadiitti ilaalla jechuudha. Baay'ee salphaadha. Side chain irra kan wal fakkaatu fakkeenyaaf mittaayiliin asittis mittaayilii maddeebi'a karbanii yaa jennu mittaayiliin asitti ni deebi'a asitti ni dhufa mittaayilii maddeebi'a abbaan karbanii 3 ammallee inuma deema kun ni deebi'a. Kanaafuu daay
2 dimethyl jennaan jechuudha. 2 dimethyl parentaalii keenya san waamna jechuudha. Kan biraa afuraffaan stepin afuraffaan number are separated from each other by comma jedha. Nambariin lakkoofsarraa separate kan ittiin ta'u koomadhaani. 2 yoo jenne koomaa 3 koomaa 4 jenna. While they separated from substitute by what hyphenidhaan. 2 have 10 jechuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan hypheniidhaan. Hyphenii jechuun isii kanaan adda baatii jechuudha. Lakkoofsa fi substitute haala kanaan adda baatii. The other one is arranging naming of side chain before present name in alphabetical order. Jalqaba irratti arrange goota jechuudha alphabeticalidhaan. Mittaayilii moo ittaayiliitu dura oola ka jedhullee alfabeetidhaan iitu dura aana waan ta'eef 2 ittaayil 3 mittaayil jettee tartiiban itti fufta jechuudha. Booroon inni jira, kirooloon inni jira, ayyoodoon inni jira. Jarrillee isaan sanillee alfaabeetii isaaniitiin akkaataa jarri substitute side chain irratti dhufanii murteessita jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa maal jedhaa? 4 ittaayil 3 mittaayil. Ittaayilii fi mittaayiliin kamtu dursa? Ittaayiliitu dursa jechuudha alfaabeetiidhaan. Mittaayilii qubeen alfaabeetiidhaan orderiidhaan kaa'amuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf name of alkeenii kana neemaa goonu eessarraa kaanee side chainiin keenya eessa nu dhiyaata? Kana nu dhiyaata takka lama. Kun asirraa takka lama sadii kun nutti dhiyaata waan ta'eef kana nu dhiyaata. Kanaafuu maal goona? Asitti kilooriin jira. Asitti afuraffaa kana irratti maaltu jira? Ittaayilii jira. Lamatu jira jechuudha. As biraayyuu ittaayilii lamatu jira iddoo kana. Maal goona? Asirraa kaanee amma salphamatti maal gochuun nurraa eegama? Asillee ittaayilii jira. Asillee ittaayilii jira. Kanaafuu asirra kilooroo jira. Jalqaba mittaayilii jira. Kilooroon meeqarra jira? 3 kilooroo jennaan. Kilooroo takka 2 walitti aansee lamarra maaltu jira? Mittaayilii jira. 2 4 what? Mittaayil jennaan. 4 mittaayil heekseen jennaan jechuudha. Heekseen jennaan. Kunooti. Haala gadii kanaan nu kaa'ee jira jechuudha. Kunoo inni mataan isaatu nu kaa'ee jira. 3 kilooroo 2 3 kilooroo jedhee kilooroo fi lakkoofsa fi isii kana gidduu ayfanii kaa'ee 2 4 teetraa meeqa inni kun 4 jechuudha. Teetraa mittaayil heekseen. Mittaayil heekseen. Teetraa mittaayil heekseen. Teetraan kun 1 2 3 4 jechuudha. 4 waan ta'eef teetraa mittaayil heekseen. Osoo 3 ta'e tiraay mittaayil. Osoo 2 ta'e daay mittaayil jennaan. Osoo tun lamaan jiraatu baate tun lamaan lama daay mittaayil jennaan ture jechaadha. Kana fakkaataa waa'een isaa. Okay, mee example kana ilaallu. Example kana irraa inni murteesseera waan nu ta'eef asirraa kana jechuudha. 1 2 as biroomiin jira, as kilooriin jira. Biroomiiniif kilooriinii gidduu kamtu dursaree kabii kana dursa jechuudha. Kanaafuu biroomiin irraa kana jechuu jalqaba. As mittaayilii jira 6. Asis mittaayiliin ni jirti. Asis mittaayiliin ni jirti. Mittaayilii 3 qabna jechuudha. Waa'ee parentaaliin keenya 8 dha. 8 keenya octeenidha jechuudha. Octeen jennaan. Tiraay mittaayil jennaan. Asiin tiraay mittaayil of duuba deemna jechuudha. Eessa feessarra jira jechuudha. Mittaayiliin keenya gara duubaa deemna. Alfaabeetii gara duubatti arganna jechuudha. 3 irra ni jira. 4 irra ni jira. 5 irra ni jira. 3 koomaa 4 6 maal? Tiraay mittaayil jennaan. Amma gara duubaa deebina. Ayfanii ni kaa'annaa. Asillee maal argannaa ammas afuraffaa irratti kilooroo arganna jechuudha. Kilooroo meeqarra jira? 3 kilooroo jennaan. Sanii gaditti hoo biroomoo arganna. 3 5 lamarra jira jechuudha. 3 5 daay kilooroo jennaan jecha. 3 5 daay kilooroo jennaani. Achirraan immoo 4 biroomoo jennaan jechaadha. Kunoo isa kana asirratti waan barraa'eef
haala kanaan jalqaba irratti foor biroomoo jennaan biroomoo as jirtu kanaan foor biroomoo nuu jedheeniira. Sirii asirra kunoo sirii irra kilooriiniin ni jirti. 5 irra ni jirti. Sirii 5 waat daay kilooroo jedheeniira. Akkuma isiniin jedhe sirii 4 6 sirii irra kunootii 4 irra kunootii 6 irra ni jirti maaltu tiraay mitaayil oktee jedheen nu kaa'e jechuudha. Kana fakkaata jechuudha neemingiin. Wanti hubachuu qabnu asirraa waa'ee kanneen hubachuu qabna jechuudha. Ween filooriin, kilooriin, biroomiin, ayoodiiniin yoo ka dhufan taate sabistiitiirra maal jennaan maqaa isaanii filooriin, kilooriin, biroomiinii kana maal jennaani ayoodiinii kana filooroo, kilooroo, biroomoo, ayoodoo jenneetiniin waamna jechuudha. Fakkeenya isaasii kanarra yoo kalaalu ta'e filooriiniin dhufee jira. Filooriiniin kun meeqarra jira? 3 irra jira jechuudha. Kanaafuu sirii filooriin jennee san booddee ittaayiliiniin kenna mittaayiliiniin kenna 1 2 3 4 2 4 5 teetraa mittaayil heepteen jennaan jechuudha. Maal jalqaba irratti sirii filooroo jenne kana akkasii jechaadha. Sirii filooroo 2 2 4 5 teetraa mittaayil heepteen jennaan jechuudha. Maqaa isaa baay'ee salphaadha maqaa moggaasuun. Amma mee isa kana haa moggaasnu tokkicha kana moggaasni haa bira tarru. Asirraa yoo ilaallu ta'e loongasti cheeyiniin akkamitti murteessanaa amma kana loongasti cheeyinii haala kanaan murteessina jechuudha. Haala kanaan murteessina loongasti cheeyinii murteessinee jirra. Lammaffaa irratti hoo maal murteessuu qabna? Sabistituutiin ni jira jechaadha. Karbaniin meeqa? Kamtu karbanii nu dhiyaata? Eessarra nu dhiyaata? Garana yoo deemne moo garana yoo deemne nu dhiyaata ka jedhuuf garanuma yoo deemne nu dhiyaata jechuudha. Sabistituutiin garanuma yoo deemne sila nu dhiyaatuuf tokko jennee asumarraa kaana jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 okteenii jechaadha. Okteenii jechaadha. Okteenii jennee kaanee jira. Jalqabni isaa okteenidha. Okay, maal itti aansidha ammoo dhumarraa as edaana jechuudha. Mittaayilii jira, ittaayilii jira. Kanaafuu mittaayilii fi ittaayilii dura kamtu aana? Mittaayilii waan aanu mittaayilii karbanii meeqarra ni jira? lama koomaa jettaanii 2 ittaayilii 2 kan biraa immoo meeqarra jira? 5 irra jira jechuudha. 2 5 mittaayil jennaan. Mittaayil okteen jennaan. Gara duubaa deemnaa ifanii fudhannee amma ittaayiliiniin eessarra jira? Asirra 4 irra jira jechuudha. 4 ittaayiliin jennaani. 4 ittaayiliin jettaniini kaasaan gara duubaa maaltu jira? Sirii biroomoo jira jechuudha. Sirii biroomoo haala kanaan barraa jechuudha. Sirii biroomoo 4 ittaayiliin 4 ittaayil 2 4 5 waat mittaayil okteen jetteetiin murteessita jechuudha. Maqaa isaa haala kanaan keetta jechuudha. As keessaa immoo kana istiraakchar godhisiin jedha. Istiraakchar gochuullee sin rakkisu jechuudha. Haala kana fakkaatuun jalqaba maali? Butteenii kaasta jechuudha. Abbaa karbanii 4 1 2 3 4 abbaa karbanii 4 kaastee jirta. Tuutuu maal jettaan? 2 irratti fakkeenyaaf 2 isaa jedhu maal? Daayimittaayiliin asirra jira. H sirii asirra jira jechuudha. Asirrallee H sirii jira jechuudha. Abbaa lamaa kanarra H sirii jira. Kanaafuu H takka qofa asiin barbaada jechuudha. Asiin ni jirti. Kanaafuu as bira H siriitu jira. As bira H tuutu jira. As bira H siriitu jira. Kaastee jira jechuudha. Dhumeera kunoo abbaa lamaa kanarra 2 kaa'uudha. Dhumee jira. Kanammoo abbaa 2 fi 3 irra keettaa jalqaba irratti isa kanaaf maal goota? Penteenii karbanii abbaa 5 ijaaruu qabda. 1 2 3 4 5 ijaarte. Erga ijaarte lammaffaa irra mittaayilii jira. Asirra mittaayiliin ni jira. H siriin ni jira. Asirra sadaffaa irrallee ni jira. H siriitu jira asirrallee. As bira meeqatu jira? H tu jira jechaadha. Asiin waan jiruuf H meeqatu jira? H takkatu jiraatu qaba jechuudha. As bira H 3tu jira. As bira H takkuma jiraatu qaba. As bira waan jirtuuf as bira H 2 jira.
as bira h sadiitu jira dhumeera jechuudha. Tokko lama sadii afur shan jecha haala kanaan barreessita jechuudha. Homaa wanti nama rakkisu tokkollee hin jiru. Isa jara kanneen sabistiitii irra keettee murteessu illee si rakkisu jechuu kana fakkaata. Paartiin kun paartii itti aanu irratti ayizoomarii ilaalla.